Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota obboleewwan Islaamaa addunyaa mararra jirtan. Egaa sagantaan kitaaba raabsuudha ammallee akkuma tuffetti jira. Guyyaa har'aa immoo magaalaa Kamisee keessatti darasoota Masjida Khulafaa Raashidiinitti qara'an irra namoota qubee afaan Oromoo dubbisuu danda'an nama 40 wayi barreessine haala kanaan hiruudhaaf asitti biiroo duruusitti argamnee jirra. Warroonni maqaa waamamtan dhuftanii fudhatan jechuun. Jamal Siraj Kannadu Boroof ol kaayadhu Bankii Rabbi beera saname abdadhu hanga daandeeteen lakkii ol kaayadhu Mustafa Yusuf Jamal Sayyid Muhammad Ahmad Wada semo berjala ergama jala sadaqtota jala ilmu nama fadliol kayacun metiko sifima kalbina cekasa ya bola islama barufol kayacun faida sacima ol kayacu jennan kisise hinjama Iyesa kenama miskina kenama masjida jarama. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya ka guyyaa har'aa kana fakkaata. Darasoonni kun warroota magaalaa Kamisee Masjida Khulafaa Raashidiinitti qara'an kan qubee afaan Oromoo dubbisuu danda'aniif kitaaba Ustaaz Muhammad Sabaa barreessa kitaaba tajriidaatii fi buluuga habbaa 40 bira akka kanaan raabsuutti jirra. Warroonni ispoonsara taatan kanneen madrasaa sabaa keessatti argamtan akkasuma daayirektara isaanii akkasuma obboleewwan Islaamaa addunyaa mararra jirtan kan khayrii kanarratti hirmaattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Mee gammachuu isin dhagaametu dubbadhu. Masyaallah waan ajaa'ibaatti waan ajaa'ibaan nu godhanii jazaa isaanii guddaa Rabbi haa taasisuu fi warra isaan gargaaranii waan sababaatti hunda isaanii Rabbi jazaa isaanii guddaa haa ta'u Rabbi irraa haa jaalatu. Khayri isaanii kan isaanii yaa'u kanumatti Rabbi isaanii haa taasisu. Amalee kana qofatti nama dhaabbatu ammas kitaaban kana olii kitaaba baay'ee nama galmeessu Rabbi isaan haa godhu Rabbi isaan irraa jaalatu. Nullee warra fudhatte kan nama itti fayyadame Rabbi nu haa taasisu. Jazaahumullahu khayran wa jazaahumullahu khayran. Warroota akkasuma isaan bitaniifis hundumaafuu Rabbi ajaa isaanii guddaa Rabbi haa taasisu. Hundumaa warra harka waan kana keessaa qabu hundumaafuu Rabbi jazaa isaanii jannata Rabbi haa taasisu. Qabeenya isaanii keessallee Rabbi barakaa isaanii haa taasisuu fi galatoomaa isaaniin jenna Rabbi illee isin haa galatoofannu nu isin galatoofanne jirra. Hulai satoko hula jannatarra biyadu mangkabne kanane hundarra jaltu hoji khairi mete jarjara jaltun sadaqamo wanyache subara. Ayyaga sagantaan keenya kana fakkaata. Darasoonni kun gaa Masjida Khulafaa Raashidiin magaalaa Kamisee keessatti kan qara'ani haala kanaan kitaabni ol qabame kitaaba hundi keessanu kitaaba Riyaadus Saalihiin barbaaddanii barbaaddanii mi inshaallah walakkaa kana kan maxxanee isin bira dhaqqabu ta'a du'aa'iidhaan bira dhaabbadhaadha. Obboleewwan Islaamaa illee bitanii kan akka isin biraan ga'an asumaanuu dhaamsa dabarsinaa fi kanatti gammaddan moo hin gammanne? Ayyee galatoomaadha umurii dheeradha. Bankii Rabbi beera saname abdadhu hanga daandeeteen lakkii ol kaayadhu guyyaa ceenqisaanaaf galaa qopheeffadhu. Kenni amma seerraa caalaa diyyaate eeganaamni du'e qabrisaa keessatti Rabbiin guddisaa bardirree itaate kenni koo.